namni sadii bu'uura ruuxii ilma namaati. Sababa ati jiraattee hidaayaa argattee deemuu kan kee nama taatee deemuu kan kee kaasii beesisu waa sadii qabaachuu qabda jechuudha. Dagachuu hin qabdu, waa sadii yaadachuu qabda. Maali wanni sadeen san? Tokkoffaa nabiyyi kan kee sallallahu alaihi wasallam diin kana isaa sii fidee dagachuu hin qabdu. Rahmata irratti buusuudhaan yaadachuu qabda goyyuu sallallahu alaihi wasallam. Lammaffaa haadha fi abbaa kee sababaa isaaniitiin addunyaa tanarra dhuftee rabbiin hidaayaa sii kennee si qajeelche jedhu. Isaan dagachuu hin qabdu. Maal godhuudhaan yaadachuu qabda? Rahmata araarama kadhachuudhaan, araarama isaaniif kadhachuudhaan isaan yaadachuu qabda. Sadaffaa sheekha kee yookaan barsiisaa kee hogii tokkollee taatu si barsiisee irraanfachuu hin qabdu. Haqa guddaa sirraa qaba waan ta'eef. Eega rabbiitii jarri sadeen kun bu'uura milkii teetitti, bu'uura milkaa'ina keetitti, bu'uura ruuxii ilma namaa kana jedhamee kan yaadamu jechuudha. Kanaaf jara sadeen kana hin dagatin. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.